Ani afarsaa nama keessan sirriitti walit dhiyaannu dhugumatti ijoollee teenya ta harargee ta'u waliin jiru tana caalaa afarsaa waliin walit dhiyaadhaan dhugaan isin hima. Garuu ammoo afarsaani nama garaan isaa hedduu gaariiti qulqulluuti rabbi waliin haa jiraatu. Namni immoo waan kana raawwatee amma cululleetis ta'u nama biraatis ta'u qorannaa gahaa gaggeessine nama sanarratti dhiibbaan gama miidiyaatiinis ta'u gama seeraatiinis ta'u irra gaggeeffamuu qabaa yaaddiyyuun qabaanii. Asumaanoo ammoo rabbii waliin haa jiraatu. Wallaahi gadda guddaa na dhagahame galatooma. Thank you, baby. Ani ka jedhu jarana am kana dhibe tokko dhombir mee ati naan dawwaltu sila lakkoo isaa farsoo namni qabu jira isin keessa amma lakkoo isan qabu miseen jira malee. Anuun qabu obbo raqama isaa guutuu qabaan. Sawaa fi mobaayilii illee. Okay, mee amma waan gootu lakkoo isa hin bu'u lakkoo isaa guutumaan guututti. Wallaahi tokkichi hin bu'u. Kalas mee onnoo godhaa kalas keessaan haasoo hin adiisaa kalas. An keessaan isinii bilbilaayyee jabaadhaame. Umar maal qaaqaa jira? Sila uummanni fayyaan qabu. Uummata biyyee nyaatte nu gaafa walaa muudiidhaaf akkas inni nu harkaa badee dubbiin isaa yoo dhugu dubbii ta'a. Uummanni reefu amma lakkoo isaaniitti bilbilee nama biraattu nalaa kaasa jette. Laala amma reefu amma uummanni akkas siin jedhu kun bar reefu maal haasaa amma maal haasaa gurbaan siin jedha bar saniif siin jedha bar laalu mam garte. Abboo dhombir dubbii akkuma argite hin godhini naa bilbili waan jiru asitti himee si garsiisa. Laa bara amma Aboo Umar tokkoffaa dhageeffadhu. Laal dhageeffadhu. Umar dhageeffadhu. Umar dhageeffadhu waa seema. Dhiirri tokko akka rijaalaatti yoo waa godhe waan itti saalfatu waan itti qaanfatu tokko hin qabu. Si galee qabsiista waan barbaaddee goota dhageeffadhu namni laa waan boqbaaqaa ta'uu hin qabu. Ilmoo dhiiratiimi waan godhe tokko itti amanummaan godhee namni oo godhee jedhee godhee jira waan akkanaan jira. Anan mahama cullee san gaafadde gabbuu keessan na gaafadhu naan jedhe reefi. Si galee irra cufee nama 2013 ture irra cufee tiriin bahe. Bahee Ahmadi misee wal dubbifne. Wal dubbifnee jennaan aboo ati dalagadhu mucaa daa'ima naan jedhe. An si wajji wal qabuun barbaadu. Si galee si wal loluun barbaadu. Sillee walin lolu ati dhiisi ofirraa naan jedhe. Ani afarsaa booda hin barbaadu anallee waan afarsaan ta'e booda ta'uu barbaada. Ani yoo barbaade yoo isa ajjeefta anallee itti dabaltee ajjeefta ani bakkuma inni jiru qofa naa himi jedhee. Kaza achi booda afarsaan liqimsee jira. Awwaaleetiin jira afarsaan bahuu hin danda'u ana awwaale naan jedhe. Si galee. Okay. Nama afaan isaa baasee kan jedhu ani wallaahi haga galgala kanaatti piraankii si'a. Yaa jama assalamu alaikum. Oh gurbaa kana maal abbaa kennatan. Yaa abbaa gurbaan kun. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Abboo. Akkam nagaa oltanii? Nagaa. Osmiyee walumaa galatti amma beekta afarsaan waan ofir illee ta'u mootummaan qabama yookiin harka namaatiin illee ta'u harka mootummaatiin illee ta'u inni qabamu beekta. Osoo qabamuu baatee afarsaan waanuma fedhe ta'ee bilbila isaa qabaa, miseenjara isaa qabaa, waanuma hundaanuu bilbila isaan dalagu guutumaan guututti. Si galee? Abbaa fedhe jalaa jallisee afarsaan waan jalaa jallisu natti hin fakkaanne kun amma yoo agartee namni biraankiidha jedhee ka yaadu ka jiraatu taate biraankii akka ta'an beekamuu qaba beekta. Wallaahi suma dhugaa rabbii sanii baay'ee namatti dhagahama. Maamme laali waan takka waan beekuu qabnu jira akka Oromootti Oromoon waliin lolaa waliis ni ajjeesaa waan fedhillee wal godha garuu ammoo lafee waliin lolu. Warroonni amman dura dogoggoroota uumame keessatti dogoggora tokko anarraa illee jalqabee jechuudha yoo dogoggorri daleenu jiraate wanni akkanaa kun eega dalagamu eegalee telefoona raqama keessan cabsaa darbaa WhatsApp duraanii sanfirraa haqaa akkasumatti illee gizee raqama isa cabsitanii darbitan sanillee naannawa galtanitti hin darbina. Bakka itti darbamu sanillee ni beekama waan ta'eef raqama keessan san gizee cabsitan bakka galtanirraa fagaattanii darbuu qabdan. Si galee WhatsAppis, Telegiraamas, Imoos wantoota waan saniin fayyadamuu turte hundaa'uu WhatsApp san kabiraachi rabban odoon taane uninstall gootee WhatsApp bira download godhachuu qabda. Numaatu teknooloojiidhaan si qabuu danda'a waan ta'eef saniifuu
namnummaan biraatu warreen irratti hojjechuu jiran hedduutu jira yerana. Waan akkanaa kana dogoggoroota dabarerraa baranneetuma dhiifama walii goonee waliin deemuu danda'uu qabna. Warroonni dogoggora dabaree anarraa illee kaasee yoo dogoggora kan hin dalagu ta'e dhiifama walii goonee akka Oromootti Oromoon lafeerraa wal lolu waan ta'eef waan sana immoo warroon barbaadamu jiraate yoo jiraate nambara keessan cabsaa darba. WhatsApp ofirraa qaba waan hundaa ofirraa haqaati haareetti daawuloo godhaa buufadhaa jechuun barbaada. Usmee galatoomee afarsaa immoo rabbi mul'isu. Laala soo dhugaa rabbi amma afarsaan duruma beekkatee beektaa beekkatee jira. Ijoollee walloo narraa ta'a akka dhiiraa wallollee addaan galle kalaas addaan galle wanti anaa fi isin walitti qabnu hin jiru. Dhimma ijoollee teennaan waliin bu'uutti kan jiru taate kalaan lamu ta'a ijoollee walloo narraa ta'a kalaas narraa galaa jedhe. Osoma akkas jedhu dhabatee beeki. Amma kun ijoollee walloollee waan laalatu natti hin fakkaatu beeki. Dhimmi kun ijoollee walloo hin laallate jedhee hin walumaa galatti bakka inni jiruu fi waan inni keessa jiruu fi loogishiina isaallee namni qabu ijoollee arsiiti beeki. Ebalullee haa jechuu baadhu. Ijoolleen arsii bakka inni jiruu fi waan inni keessa jiru hin beekan takka takkaan si galee. Bakka dalagaa isaallee mushawara bakka san isa beekullee lakkoofsa isaallee namni yookaan inni itti dhiyaate yookiin icciitii fi ministeera ofiillee itti himachuu danda'u ijoollee arsiiti. Qabamuu fi dhiisuu isaa keessatti illee namni gahee taphate ijoollee marsiiti beeki. Kana waan talaata yookiin nama biraa ijoollee wallootu kana goosisee harargee kana goosisee jedhamee namni tokkochi wanta dubbatu tokkollee hin qabu kanarratti. Si galee? Ijoollee walloo waa laalatu akkatti illee hin qabu akka mataa kiyyaatitti ijoollee walloo kana gootee yookiin afarsaa jala deemtee bakka inni jirutti qabdee qabsistee yookiin harkaa qabde yookaan mootummaa kennite waan jedhee takkatti dubbatu hin qabu. Afarsaa sun dhugaa rabbi akka nama miidiyaa kana gubbaa haasee yookiin waan barbaade walitti buusee abbaa barbaade arrabsee abbaa barbaade gaggalbatu kanaa miti beeki. Namni qaamaan isa beeku homaa jechuun ni danda'anatti fakkaata. Isuma dhugaa rabbi kan miidiyaa kanaatii fi kan lafarra afarsaan dhibbatti garagara namni beeku jechuudha. Namni caalaa yookiin wajjin nyaatee hojii dhugee namni rakkinaa fi bal'inna waliin dabarse hin jira jedhee yaadu. Alaaqaa bakki jiru. Bakkee yoo jiraatu harka mootummaatu haa jiraatu harka namaatu haa jiraatu rabbi isa bira haa jiraatu du'aa ima godhaa fi gara kaaniidha immoo namoota naannoo san jiran naannoo isaa dalagatan akkasuma jechuun dalagaa naannoo isaa dalagatan. Yookaan nama waliin dalagaa ta'u naannoo isaa san jiru informeeshina qabaachuu danda'a. Nama naannoo isaa san jiru yoo beekan bilbiluudhaan hin qabamne sa'aatii kamirraa dhabamee bakka dalagaa isaa sanuu araba bira haa dalagatu nama biraa haa dalagatu yoo lakkoofsa qabaatan tarii yoo beeytan qaamaan hudhattanii akka gaafatan jechuun namni itti dhiyaatan dhugamaan namni itti dhiyaatan namni naannoo sanitti bakka inni dalagu sanitti dhiyaatan osoo barbaadanii dhugaa jirtu baastanii barbaada beektaa. Akkasii hundumaafuu du'aa ima godhaaf waa tokko dubbadhee bu'aa amma akkaataan isatti soixan karaa isinii himee bu'a. Namni beektaa yoo waa dubbadde nama nu garuu karaan tokko karaan ittiin isin afarsoo soquu dandeettan tokkoffaa namni qaamaa qabu riyaadiin keessa hin jira dhibbatti hin beektan namuma beektaniin bakka inni qabame saniirraa markaza naannoo sanii yoo dhaqan bakka akkanaati guyyaa akkana nama qabame yoo jedhaniin wal gaafatti jarri guyyaa akkana namni ichi qabame jira hin jiru waraqaa sii kennanii xariiqa karji yookaan bakka biraa deeme siin jedhan dhaggeeffadhu dhugaan jirtu tanuma nama akkasii soyinee argine jira. Karaa kanaan suqamuu hin danda'a malee hidhaa keessa yoo jiraate hin danda'ame. Ammoo gara biraa garri fidaniin jiru isiniin jedha galatoomaa nagayaan bulaan illee waan danda'uun isinii bilbilee soyinaa rakkoon qabu inuma suqama. Artisti Umar Bukaarii kun amma warri koofetti kun namni kun hundi artisti Umar Bukaarii rakkoo qabaa jiran. Kanaanoo maal jettati? Haa jedhanii fakkeenyaaf laal ani mucaa bade garaana nyaate malee as keessa taa'eetiniin fakkeenyaaf koomantiin akka namni waan jedhu barbaadu deemee ofirraa callisa maaliif beekte mucaan kun dhugaa dubbanne soma walitti qoosnu kalee hiriyyaa kenna ture yeroo rakkootis yeroo diinni waliin nutti duulus ammas ammoo warra koomantiin as jalaa baqbaqeedu kana caalaa gaafa ijoolleen isatti duute afarsoo bilbila keessa kaayee kubrimiyaa irratti bahee eegaa bulee uummata. Qohimee namni bilbile. Sii galtee afarsoo irraa akka amma laal qoyin dubbata
Amma dhageeffadhu. Amma maal ta'e beektaa? Amma uummanni kun Ahmad Culullee asii kaanii Jarmanii qabachuu hin danda'anii asuma keessatti Teooriyaan lafarra jiru kun yoo akka tasaa artistii Umar Bukaarii kana borqabe nuhoo akkam taana uummata. Rakkanni. Allahu Akbar. Yaa akii waan akkanaa dhiisa. Amma janta jijjiirameedha. Mucaa barbaanna. Maaltu na qabaa miyan? Namni na qabu yoo jiraate iyyuu hin barbaada. Rabbii jedhaa mucaa kana yoo dhugamaan namni qabe yoo piraankiif dhageeffadha. Yoo piraankiif muudii nurratti qabatee warri isa bakka jiru beeku akkana nu godhe dachiin isaan haa jettu. Yookaan mucaan osoo hin tarre osoo hin dhabamne osoo Abboo rabbi sodaadhuuti Umar dhageeffadhu. Umar namni tokko akkanaan ka'eellee namni maqaa sitti qabu hin jiru. Si jammar kaama shoodeen jedhu jaalaltillee ani viidiyoo wayii arge Facebook irratti arge siyaasoftullee manaaf seenee isin agarre beekte Facebook irra poosti godhanii arge. Waa'ee hafarsaa yoo barbaadde hafarsaa haa qabamuu fi haadhiitu yoo kan barbaaddu taate na dubbisi anatu kana godhe anatu bakka kanaa galche anatu dalagaa kana galche anatu bakka inni jiru beeka lakkoofsisaa beeka lookishina qaba mushawwara isaan deemee fi achiin gahee fi waa hunda natu beeka kan jettu haasaa san dhagaye dhugaa taasuma ta'a sun kama irra deemnee yookiin qorannee dhagaye tokkoffaa irratti laa akka Umar hafarsaa qabsiisuu hin dandeenye dhibbaan dhibba akka kadhayyuu nama isiniimu maaliif yoo jettan taate namni dalagaa galchellee isaa meetti akka jedhu. Nutillee amma situ qabsiise osoo hin taane situ qabsiise jechuun osoo hin taane. Dhagaye. Ila jennee bari dhageeffatu maamni qooyin bakka inni dalagullee yoo hafarsaan keessumaan itti tarsa'ee itti ka himu taate malee Umar hin beeku. Ijoolleen naannoo san tara ijoollee naannoo warra Umarii miti. Abboo isinitti maa dhageeffadhaa dubbii isinitti malaalu usmiyyee ana hafarsoo jiloo maa'ikee taanee guruppiin akkas inni birri Ahmad irraa erganna muudii kanaan dandee taate Umar Bukaariin fakkeessa isatti qajeelchina jedhee namu walii galee karaa kanaan ani itti haqe malee hafarsoo mari'achiifnee ofiifuu sagalee nuu ergi akka waan na bira jiruutti ati sagalee wahii akka nama nagaa nagaafatu booda si bira jedhuuf akka waan akkas jedhi jenneeni nuun ergine hafarsooleen ittiin tolle na fakkaate biiziidha. Kuni kana ammoo yoo dhugaaf mucaan kun dhabame mucaa hin so'idha isin haa dhabanii hin qoosina dubbiin qoosaa bira tarte. Mucaan amma guyyaa lama dhabame usme amma mucaa guyyaa lama dhabame lubbuu nama kanaa nuti akkam jennee callifna namni guyyaa lama maal eegulee harbaadha kamsa jummaa sabti yaar guyyaa afurii kanaaf amma laalka amma artisti Umar Bukaarii hangafa ta'ee dura bu'ee waan kana dirqama qabda barbaaduu qabda jechuudha akkas. Maaliif ammati arguu qabda Umar itti gaafatamummaa guddaa qabda itti gaafatamummaa kee jalaan baatu beeka. Artist Umar Bukaarii waan kana qotee barbaadee bakka fedhee buusee baasee boolla qottee baatee dawwaltee baaftee mucaa baaftee as gubbarra nu dhiyeessuun dirqama qabdate. Kana waan itti kennu akkas taanaan nagayatti anaaf hafarsoollee nagartanii. Wallahi la amma asirraa qabbuu taame amma asirraa qabbuu jechi asooyiteeti miidiyaa irraa walii gad deemu sun yoo booda aarsaa sin kabalchiifte hafarsummaan waa haa ta'u yookiin achumaadha yookiin mee ima haa ta'u mee guyyaa lama Mame wataka halala wataka hubadhu nama tokko akka inni haasa'utti amanuun gaarii miti. Fakkeenya Usmeen bira jira Usmeen argitee namni wajji nyaatan namni wajji argitee bakka fedhan oolan Usmee fi Afarsoon akka gaarii wal beeyti. Artistii Umar kana wanni namni itti aaruuf afaan inni darbate qofa malee akka inni nama kennas miidhuu hin dandeenye ani hin beeka ani garaa kiyyattu anu hin beeka nama ofii miidhuu hin fedhu garuu afaan isaatti amma rakkoo kana fide irra tara afaan isaa rakkoo miti garuu dubbii wal fakkaate sa'aatiin Ahmad Culullee kaatee fi haasofni artistii kennaa wal fakkaateera warra gaafsan afaan jecha Usmeen jedhe bicha yoo qabuu barbaadde ajjeesuu fannasuu barbaadde rakkoon hin jiru as gubbatti pablika irratti naasa'uuti waan irraa barbaaddu natti himtaa keessan kotteen keessan okee keessan dhufa Cululleen eegasi. Gada na dhageeffadhu mee ina waa takkatti dhiifama naa godhiti gada amma wanti irratti haasayan sooshaal miidiyaadha. Dogongora haasoftaa fi dogongora haasa'uu dhabdaa kellee wanti kun immoo Ahmad dhugamaan miira addaa keessa seenee haasaa jira. Dhugamaan dhugatti jechuudha. Miidhama mucaa kanaallee barbaada yoo jenne isumaaf rabbi waliin beeka. Sa'aatii inni haasa'u sanitti
anatu bakka inni jiru beeka, anatu bakka inni yookaan dalagatu yookiin lokshin isaallee qaba, waan fedhe gochuu fi dhiisullee kan danda'u. Goraan jedhee fi dongora malee jedhettillee akkumaan dhagahe yookaan akkumatti dhagahetti namni biraallee maatiin isaa xilaan isaallee dhagahee gurraa qaba. Waan kana keessatti isan gaafachiisu dubbiin kun immoo inni yookaan qalbiif haa jedhu dhimma amma wanta amma haasa'u haa jedhu waan biraatiif haa jedhu dhugama rabbii kanatti jechuun imallaalchisu dubbiin kun. Laal maame seera fi akka namaatitti jechi inni amma afaaniin jedhee isa yakkatti isa darbee jira garuu kara dhugattoo deebiste afaanuma sani malee hujiidhaan keessa hin jiru hujiidhaan keessa jiraachuu rabbii tokko jabbeeka immoo sanuu dhiisati ani waa takka isin hima Allahu aalam jecha kana usmeen attingi waan boruuftan illee dhageessan isinitti hima namni biyya faranjii keessaa'ee nama fannisiisu innillee ni fannifama. Tan bicha isin himan namni biyya faranjii keessa taa'ee biyya biratti nama ajjeesisu horii ergee haasawee dubbatee sanuu ragaan viidiyoon dubbate innuu yakkamaadha. Tana na amantani yakkamaa biyya faranjii sila elchara seetamoo Tigraay seetamoo Itoophiyaa moo Oromiyaa ta'een argitee baadiyyaa magaalaa seetan hin jiru wanna kana Ahmad Culullee yoo waan kana argitee Ahmad Culullee tuyyuu nama ofii akkana hin godhu tingaan akka itti beekutu nama gurmumtaa kana yeroo dheeraa hojii deemaa ture yoo kaaree godhu taate faamilii ijoollee tiyyatti dhufe jedhee kaaree godhu taate seeftii isaatii fi jireenya biyya san keessa jiruuf isalleef gaarii miti hafarsoo akkuma Ahmad Culullee namni jaalatu hafarsoo illee namni jaalatu jira ijoollee ta'e ijoollee argitee arsee maasii qofaatu garuu hafarsoo waa hidhee ba'uu rakkinnan qabu waa ta'uu miti xiqqoma curamee jennaan namni hundi bakka jiru argite walitti waa barreessu qaba. Ambaasiin bakka hundaa seera qabdi biyya alaa keessatti nama tokko teettee nama ajjeesuun biyya guddaa keessa jira horiin qaba nama asfaraarraa jettee nama asfaraarraa hin dandeessu kun seera argitee koominiitiin Oromoo guutuun biyya hundatti qabu Kanaadaa, Ameerikaa, Austraaliyaa allaattii takka ajjeesisuu hin dandeessu kan amantanii garuu jechi wal fakkaatee dhufee eega dhufe haa godhu. Seerri biyya timtuutii fi biyya nuti keessa jirru wal adda. Mucaan kan jiru biyya kana godhu sanuyyuu godhuu hin dandeenye yoo san godhe hin rakkataa isin jedha akkam jettan rakkinni amma afarsoo dhagaye Ahmad Cululleetti hin deebi'a akkamitti deebisi fakkaate ijoolleen ganda isaa afarsoo biyya san hin jiru Ahmad Culullee maddi hin jirani footoo kana buufatee uummanni poolisatti kenna poolisni gaafa kaanii horiidhaan nama ajjeesistee horiidhaan nama akkana goote yoo jedhe seerri laal waa takka hin timaati yaa ijoollee ta'e warri biyya Afrikaa fi biyya Arabaa artan kabaja ofuma ofitti gabaadha namni amma biyyaan baa taa'ee isinitti bokka'ee argitee of guddisu kuni wallaahi billaa dhugaatii allaatti ajjeessu danda'u dhagaa isinitti himaa. Kabiraan mootuu jiru kabiraan riikaardii jira bar riikaardii jira kabiraan dippiloomaa meeqa qabattee ijoolleen biyya Arabaa kana keessatti hoolotaa fi argitee gaala jala dhumti warri barumsa fixe warri uskuula fixe jaalateetiin miti rakkinnaafitu jireenya uummata kan hunda adda adda baate garii jira ka maqaa ofii barreessuu hin dandeenye biyya faranjii kan dhufee argitee biyya faranjii jedhee alba'u kanallee dhola isinitti himaati ijoolleen teenna abbaa fedhe haa ta'u oromummaa takkitti walitti haasofnu wal amantanii faamilii maqaa faamilii keessanii namatti himna ganda keessan namatti himna akka reefu usmiyyeen jedhu san yoo afarsoon fayyaalummaa qabaa nama ofitti himee ijoollee teenna nyaata ijoollee teenna isa dhugaadha kana wanni kutaa biraa ajjeefatanillee jiru warruma si koomanda akkoo gadaadha dhageeffadhu wallaahi afarsoon isa dhumaa miskiina akka miidiyaa kanarraa haasa'uun miti nama ol jedhee ijumaan jechuun ijumaan ija hamaa namaaf hin qabne abbaa barbaadeef jechuudha. Abbaa barbaadetti wanta keessa jiruu fi bakka jiruu fi waa hundumaayyuu nama himuu danda'u. Siigalee akka miidiyaa kanarratti ilaalamee yookiin namni marti jechuun afaan itti qabu kanaa miti. Amma guyyaa lama sadii keessatti mucaa baastanii mul'isuu qabdanii yoo mucaan hin mul'anne mootu rakkoodha. Tokkoffaa mucaa Umar nu mul'isuu qaba nuti Umariin gaafanna mucaa kenna yoo dhabne. Afaan Oromooti. Nagaan bulaa nagaan oolaa usmeeti immoo akkuma wanni afarsoo fi keetillee tokkoma Oromoo tanti akkanuma jaaladhu nama tokkotti naasa'ini biloog godhi warra argitee keessanii usmee goota koo namaali jettee sobdee namarraa waasoftu biloog godhi as gubbatti haasa'ee deema buleessoo jireenyaaf biyyaa baate wanni ati nama amantu hin jirtu yeroo ammaa harka mirgaatiif bitaayyuu amanuun nama dhiba nama tokkotti himina ijoollee ta'e nattanii wajjin haasa'inaati balleessatiiti jiruu keessa haasa'aati dalagadhaati baa as gubbaa. Galatoma. Wasmije. Oh, Bario. Ante. Abo. Live irra jira sana. Amma walumaa galatti beekta afarsaallee inni afarsaallee amma bootaa qabataa ati waa hunda keessatti fayyaduu fi waa hunda jirtu of eeggannoo godhe.
Baali yoo ana dhufu. Ana dhufu barnaatan akkami nagaa fayyaa. Jirra wallahi jirra wajjaa alhamdulillah qabati. Wallahi nagaa qaba maaltu jiroonni haroo inni isin bira. Abna mana garee nagaa maaltu jaamiti jaallu laafadhe. Abbooti kun babdaamee akkami afarsaa kana keessa waliin dhiyaatta. Wallahi ani hafarsoo like long time waliin dawwalee turee jira akka waliin dawwalini dhiyoo tana bicha meeshaa isaa maali jedhanii wayita san bicha dawwalee fi saniin ala hafarsoo waliin argine ani angaruu wallahi lazima obboleessa kiyyaa tokkotti bakka itti meenii ture of eeggadhu naam jedhaanii ture gorsaanii ture ati nama tuyxuu waan kana keessaa baatee miti itti haasaa ture. Coominni waan namni jedhu dhagahu jazbaadha sii galee konkaadha wanni bara farsoo namni badaasee malee. Araba naati afarsoo jechuun nama akkasitti wanti kun hamaa naaf qaba yookiin gaarii naaf qaba jedheetiin dhibbatti dhiibbaa ofirra godhee ofillee taphataatore yookiin jechuun of akka miidiyaa sanirraa iyyuu miti walumaa galatti sii galaami xumura dubbii jechuudha. Hafarsaan akka miidiyaa irraa haasa'u yookiin lafa lafisanii miti beeki namni lafa beeku. Yookaan bilbilaan beekaatillee afarsaan akka miidiyaa irraa hafarsee waan barbaade waliin buusee haasa'u sanii miti sii galaami. Akkasii dubbiteetti deebi. Of course wallahi akkasii beekta afarsoon nama miskiinaa nama dalagatee faamilii ofii gargaaru jiran namni jaannata wayii keessa rasanii naana jiran namni dalagachuudhaaf biyyaa bahee malee jechuudha. Ilmoo namaa arrabsuuf biyyaan baane afarsoon waan kana marayyuu balleessaatii jedhe irraa galee keessaa galee dalagataa jira. Ofii keessanii kaatanii tuuxanii ofii keessanii rakkoo kana keessa geessitan afarsaa. Kanaafuu jechuudha. Dhaggeeffadhu baay'ee yoo wanta ajandaa amma dhiyeenya kana as deebi'e kana keessa ajandaa amma as deebi'e kana keessa dhibbatti harka qabaatu waan kana jedhee nama dubbatee miti. Namni dhiibee ajandaa kana itti naqe ijoollee barsiiti. Sii galee Ahmad Culullee sirraa jammarree beeki. Ahmad Cululleen sun jalqabarraa ka'ee haga dhumaatitti Koy me baali yo gara laafa tokko na erga gara laafa irraa qabee of si galcha. Akkuma walii irratti bobbaasee jiru yoo dhageeffattanii jiraattan faana miidiyaa irratti tokkoffaa biyya keessarraa eegale mootummaan. Ni beektan asirratti oomoo isin beektu isin himne murtii guutoon asirratti uummata arrabsu ture akka itti hidhameen beektan. Sheekaa Roobeetitti darbi. Ustaaz Mahammad Bayaanitti darbi. Warra miidiyaa kanarraa afaan qofaan waa dubbate waa lafarratti miti. Mootummaalleen seera jiraadhaaf tiktookaroota hin beektan namoota akka pirezidaantii Maammeeffaa guutuu isaa warra miidiyaa kanarratti aca barbaree jechaan haa ta'u gochaan haa ta'u waan adda addaa agarsiisu guutuu seera jara oolchaa jira mootummaan takkanaa jedhe. Ijoolleen suudii keessa jirtu hanga seeraan waliin qabinitti haga seerri harkaan hin qabatinitti homaa gochuun garuu gaafa seerri irratti qabe wanni tarkaanfiin barbaachisu hin fudhatama. Seerri ni adaba. Seerraa fagoo jirraa seeraan ala jirraa namni nun arguu akkasii suni ani san isin waliin hin jedhu. Ammaaf ammoo tuyyuu namni afarsoo harkaan qabatee bira taa'uu jiru hin jiru. Afarsoo yoo qabame kallattii maan qabamee mootummaa harka jira. Mootummaa Suudii harka jira malee wanni namni qabatee afarsoo irra taa'uu danda'u takka san nama akkaataa maayii keelleen jedhetti usmii yoo gaafattee jiraatte tanuma. Qabamee jira naan jedhee jedhe. Tana malee tabiraan hin dhageenye. Walumaa galatti amma kana haa goonu dubbii biraa dhiisanii rabbi nagaan isa achi haa baasu jedhanii akkaataa mootuu namoota jira mana hidhaa keessatti namni nama gaafatu danda'u jira akkasitti gaafachiisu malee wanni biraa wanni ta'u takka ajandaa kana isarra deebisanii uummata wal fixaa jiru kana rakkoo biraatiif hidhaa itti murteessaniif sodaadha malee qabu Oromoon qabu miti waan biraa biyya kana keessatti biyya seeraati magaalaadha bakki kun baadiyyaa namni itti wal ajjeesee karaa yamaniin galuu miti
sii galee namni kun ijoollee daa'imaa miti akka diina qabuun beeka. Ani dheengaddu fi gorsaa ture usmiyyee eenyu irratti hafarsoof jiloo irratti maayikee viidiyoon itti bilbilee abbooyee ati diina kee hin beeytu lakkoofsi kee nama cufa bira jira ammallee nama argiteen hin haasahiniiti bakka jirtutti uf eegi jabaadhu jedheeni gorsee ishinuun jedhee achi booda nutti hin deebine mucaan. Maaliif awwaa arga suura jarana suuraan hafarsoo bakka hin jirre hin jiru namni walitti erga keessaan guruppii godhee ijoollee suudii anamma aartistiidha naan jedhan waan garagaraa kana dhufanii na gaggaafatan isinii galee maaliif akkuma ana gaafatanitti nama biroollee gaafatan gaafa immoo diin isaa waa gaafatan namni waan biraa jedhaan kanaafi atummaanu mataan keessumiyye maal jedhe Umar naan jedhe obboleessoo namni namaa rafee Ahmad Hafarsoo afaaniin iyyaa jira malee akka inni quba hin qabne ani hin beeka. Hafarsoon yoo ta'ellee waan birooti keessaa naasuu keessaa walitti haasa'uun bareeda. Kijibin Boodii nama harka keessaa